Rami. Akkas goota. Akka maqaan kan keessaarii karaa si galmaa akka sin goone. Waan sin jedhu tole jettee godhuudha. Maali wanni sin jedhu waan si kennu kana caaltu amma bakka dalagaa jirti nyaata gootee fi keessaa buuftaa fi isii afoon goota bakka kan kee ofii keetii nyaattaa san booda waliin taawwannaa hin jettanii jiru. Maashaallah qixxaan kan kennuma bareeda immoo. Hayi qixxaan kan kennuma bareeda. Meesii masalaa bakka isiin geettuu iyyuu hin laalla. Meesii hirmaan teetu nu dhugumaan dalaydii hin laallate. Maraachi karaa sirra na baase. Maraadhe silaa wayiif beeka. Maal godhaa qaanfadhare? Silaa of hin beeku. Akka bira laalta akkasitti. Hin gaabbitataa kamina. Hin gaabba. La jecha ammaa tana gaabbitee guyyaa imimmaan dhiiftee dhiiga bootu dhufaati taa'e. La galatoon. Walummaan an gaabba. Irra deebee yeroo meeqa meeqa si kadhataa jira. Darbeeke jeenes buuk irra naa galmeessanii. Anamma kaleessa akka isin kaleena gootan sanii dhugaa dubbachuudhaaf akka lubbuun tana keessa jirtu wanni isin kaleena gootan. Amma biyya na keessaan baddu dhageeffa na keessaan baddu. Biyya teena sana. Kaameraa lafan na waraabaa bakka anciisu kaameraa lafan na waraabaa. Waan akkasii dhageeffadhu akkasii dhuftanii sanuu jaartii an ilmaa irraa qabu wajjin lafan na tumtanii lafan miilaan narra deemtan kopheen. Waamee qayaanii waamee qanaan jettanii waamee qarraa waamee qanaan naan jettanii anaa of hin beekne hirriba keessa jiru akkasitti hirriba onneen kee bakka nama addana baqayte sababa rifaatuutiin jechuudha. An haga ammaa waa takka waan badaa akkana isirra hin raawwan garuu amma harkumaan akka waan badaa isirra raawwadhu waan na gootaniif si galame kanaafuu waan asin jedhe kana amma hin gootamu hin gootuudha amma tana qofa. Allaal. Sirra barbaada. Akkaan maraadhee huccuu baafadhee kararra deemu rifeensa banaa kararra facaasaa deemtu feetami. Silaa huccuudhaan hin baafatu rifeensuma banata. Itoophiyaa keessatti. Rifeensa banata anamma huccuma guutuu akka hatta waa takka qullama tana akka deemtu. Itoophiyaan nama qullaa deemu nagarreetti fayyaa ta'ee ka qullaa deemu waa'ee miti. Xabbii yoo maraadhee qullaa deemu. Maal beenaan Itoophiyaa keessatti amma namni paantii uffatee wanti uffatee akkanumatti zaahiruma kana baay'ee kumtaa xiqqishoo takkaan rifeensa gallakkifatee ka harmi mul'atu ka wanni isaanii dirree taa'u kanatti osoo fayyaa qabu. Osoo fayyaa osoo sammuun sirrii jirtu akka nama sammuun sirrii jirtu rifeensa nama baratee. Itoophiyaa aadiidha biyya kana garuu adii miti. Adii miti Itoophiyaa biyya Yahudaa seete wanni adii ta'eef moo amantii kiristaanaa ta'eef moo amantii islaamaa ta'eef moo amantii balamaan kanaa miidhaa jiru. Abbaa waa itti amanee akkasii deemaa mire sana waa'ee amantii keessa seenu amantiin kiristaanaa illee waan akkasii eeyyamu kan islaamaa illee waan akkasii. Hin eeyyamu sun jechuun sammuun fayyaa osoo qabu. Hin eeyyamu namni akkasii deemu garuu amantii ofii itti amanuu qaba sana isaa rabbi walitti dhufa sun nu galchu. Si galaami. Kanaafuu osoo fayyaa qaban sarrabbi gaafata. Sarrabbi gaafata garuu ati yoo maraattee huccuu qullaa wannaa jedhu guyyaa ati maraattee rabbi sin gaafatu. Guyyaa ati maraadhee rabbi sin gaafatu mire. Sin gaafatu. Kalas akka yoo maraadhee qullaa deeme rakkoo hin qabu. Yoo maraadhee rifeensa banane rakkoo hin qabu. Ka fayyaa qabu ka rifeensa banatu buutu waan taateef jechuudha. Akkasii mire. Hayyee. Yaani waan jedhan gootu. Hin godhan. Anuma agarsiisi na maraachi na agarsiisi. Akkasiin kaamila. Akkasiin kaamila. Yoo fayyee yoo maraatu sanirraa as deebi'ee fayyee. Akka maraa dhugaanis quudhee siibsituu jeebula akka ummanni Firaa'oon rabbii keessa leen jedhe sanitti akkasuma jechuu danda'a dhaan bira. Maal si agarsiisee eegalaan jette bara akkuma Firaa'oon gaafa. An rabbi ofin hin jenne. Rabbi ofin hin jenne. Si kabajaa ture. Caaltuu sanallee kabajaa ture. Bar rabbi ofin jechuun karuma. Saaheen rabbi jechuu bara. Kabajaa ture. Osoo ani isin kabaju namitti mana hidhaati ganna baaftan takka jedhe. Caaltuun osoo hin baasin hin jedhu. Dhageeffa namitti mana hidhaati ganna baaftan. Amma isin bakka an deemu bakka an ta'u hunda boollaan seen hunda seentee na barbaadu jirti. Yoo waan kana nurra hin dalagin jettan namitti isa fuutanii mana hidhaa deebisuu waan an siin jedhe kana gootee caaltu nyaachisuu. Nyaachisuu rabbi hafee. Dhageeffadhu nyaachisuu yoo kana hunda hin godhu jette ammoo. Ati waan rabbiin qabu summii kisuu. Dhageeffadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم تطفي جالتهم تطردتوا كي يقال في جارية كم نجا فيا كسنة جرسني تنجا كم الحمد لله أما سبق بجرت ترجعني ربي قداس يقولين هجرات سنيف هابا تجا إجا كليسا أجي بكن نجرت تريني أجتي دائما في الجنيني بوروب بكس جرتنا دائما ما نتسني في ذي وادا سنة جرا بوروم تاسون جاي يكون ورا بس جالتم ما نجرتوا يجورا جالتوا وني ما نجري في دائما قبدي سيني taa'uun hin dandeettu jechuudha. Dalagaa irra jirtu waan taateef dirqama hojjechuu waan taateef yoomiyaa wayii argadhee hin hojjedhaa jetteeti asii baatee hajjiin akkuma agartan kaleessa kun akkasitti qaallittiin as jirti sitti hojjeessiifna yoo didde jennaani boru bakka isin jirtanitti fidee akkasitti rakkatee cinqamee jechuudha. Waadaa nu seenee nu gallakkise amma dawwalee fiitiin jira caaltuun mana jirtu jedhanii nama tokko mana jiru ana malee jedheeni. Caaltuun illee ammoo dalagaa dhaqeetiin dalagadhee dhufa dalaguun dirqama waan taateef yoo inni daa'imati jarranaa fuudhee manaas taataatu asumatti eegii hajji daa'imati jarranaa fuudhii
Anu yoo dalagee ganda waltaan dalagee ganda waltoo baanne amma dhufaanaan jettee baafattee jechuudha. Dalaguuf jechuu kuttee amma hajjiin dhufutti jira naan jedhee jira. Caaltuun ammootu dalagu jirti gana dalagaan finne. Hajji yeroo dhufee daa'ima fidee dhufaa daa'ima fidee dhufuu wanni an beeku hin jiru garuu daa'ima harkaa qabaa fidutti jira. Caaltuun illee hin fidanaan jettee jirti illee akkuma isin qabdanii fidaa waadaan uf seenii kalee kasti biraa deemni boru bakka isin jirtanitti manatti isinitti fidee dheeti. Egaa hajjiin dhufutti jira. Daa'ima irraa fuunee caaltuun eenaa amaanaa akkasumatti jabeessinee jechuudha. Ani caaltuu fin kennaa fi wanni jalaa dho'isuuf hin jirtu jechuudha. Hanga xumura viidiyoo keenyaan faana tura. Seena bismillah telefoon harka cabee ka'e. Sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata Allah. Ma. Google lak saya mata aku. Tak. Sili mata saya duko. Sili duko. Nggak duko eh. Wallah. Wallah kali ini duko. Amma tadi sih mata kasih duko nanti fakat kira. Ma. Antara anak dia nanti fakat wallah. Man sibila sinjara ni mo nama miti ma bani adam miti. Alif nak duko. Ay mataki. An kajar. Meti daimati. Hai. Harka dua sente mata duko baja ka wadde sinta hujran. Me daimati fi dedu fet. Mata ndo duko Somali sila aslan. Malti be kan mata duko baati ati es jirta. Es jirta. Sa daima mal fi sa fa jirta ya ribar daima fi de kan dufe. Bakka sin jirtu nanne warra embiraka ijoollee isaanii waliin wanna geessaniira adaana bakka qaban san geessaniira. Abi masha Allah numa safaat emmooti. Numa safaat emmooti. Kee numa safaat. Ati safaat jira ka. Hai ati sila tikish malee gaafatu kalee maal sinjala sibira deem. Qoyaan ka jedhu kalee yeroo ana akkasii hirriba keessa yeroo akka daa'imaatti na tumtani maal yaadaniiti? Maal tum? Siyyuun tuyni malee. Siyyuun tuyni malee. La maal yaadaniiti jedhe baran. Silaajitti mataa baqeessanii sibira deeman ka daa'ima namni fidun jiru booda mataa na dhukkubatte ciiftanii inni sidii malee. La haganuma quuftanii wanna jettan isin kaamila. Quuftanii maaltu nu quubsisa? Sin nu quubse? Kaamila an beekaa harka sirra qaba malee guyyaa akka maraatti irra deemsu godha beeka kaamila. Hai akka maraadhee karra deemu. Atillee caaltu wajjin harakaata na godhu eegalte. Harakaata na godhu eegalte ati kaamilatti daa'ima kaamilatti kennee isirraa fudhadhuma jettaan kaamilatti daa'ima kennee daa'ima kaamilatti kenniti. Osoo natti hin kennin daa'ima amma iyyamaa dhiiftee dhuftee iyyamaa dalagaa hiikee as taa'aa ooleef kaasanuu mataa na dhukkubu. Walii galleeti miti aniifati waliin galle kana dur. Maal jennee walii galle? Walii galleeti miti. An akka jedhee kijiba. Hai. Na kennee jira jedhi caaltu himisi hin jenne. Akkas naan hin jenne sitti kennaati. Qaalittiin gisee dhufte booda qaalittiin tana jalaa gara seenuun qabu. Bakki arrafu bakka barfokkattuudha bana san gallakkisee wanti jalatti darajaa namaa jalatti deebi'ee jira. Sitti kennee daa'ima naadhoo sitaa naan jette malee. Sikki jiba naan hin jenne. Naadhoo sitaa osoo hin taane yoo an si kenne ani akka waan anillee si kenne wal jala daddabarsuu garte. Na kennee jira anillee bakka mana namaa ka'ee na jalaa fudhatee ani akka jirra akkanuma wona jedhan siin jedhee aniifati waliin marannee jirra. Waliin marannee Halee na jala deebiteeti. Na jala deebiteeti wanni isii hojii dhuftee bakka hin taanetti ana akkas dadhabee hirriba keessa jiru na rifachiiftee onneen kee kunoo gamma sukkaara nakkaaftanii akka na biraa deemtaniiti. Sukkara maal sitta? Yoo maal barbaadda waan akkaan dhala dalda kaamila. Maal barbaanni maal? Yeroo meeqa taa isiin jedhee si dadhabeera. Allaale. Ana malaala. Dhageeffadhu kaamila. Qibaati matakittii birrii kuma takkaan biteeti. Akka ati wallaaltee qullaa huccuu yaafattee qullaa karaa deemtu si godhaan. Akkam goota qibaati maaltu si galchi wanni si galchi hin jiru. Adabattee waan siin jedhu dalayda. Ammallee irra deebisii himaan. Adabattee waan siin jedhu qofa raawwatta. Ati maqaa na balleessuu maaliif hin dhiibne? Maal jedha? Isitti kenne bara irraa buuftee iyyuu bara qaallittiin tantee dhiiraa baate dhuftee naa hootu an sin tuqini ati maashaa Allah. Dhuftee tanii siiriisiitiin si anatti irratti haa dhuftuusaa. Sariifi mi wannati keessaa dubbii tana keessaa of baaftee of galal gootee narratti as deebiftee haa narratti dhufanii caaltu namtitti isa fudhatee natti haa dhuftu. No waan duraan ifatti waliin maranii lafa kenna. Guyyaa eessa markeetiin marannee waan kana. Wani marannee jiru sitti kennan. Mana kan keetiin marannee achi dhufee akkanaati. Daa'ima sitti fidaa asaateettuu naan jette. Ansi fidee asaateettuuti. Yoo si gaafatanii argine jedhiin siin jedhe. Hii argine jedhiin siin jedhe itti himini akka ansi bira fide. Eeka yoom fiddaree hin jala gara galtee dhageeffadhu kaa.
kala nakkenne yira bakka an kaa'e namni fuudhee yoo tilla kasum dirqii fuudhaniiti namni si ajjeese wanna godhu. Na ajjeese. Atamma ammoo na dhageeffadhu na jara gara galteeti akka wannaatti ani azzoortee isaa wajjin amma dhuftee bakka ani ofirra rafutti jara wajjin waan akkaan irra daleeta. Ati raftaa sila maashaallah. Numa bareetti bakka ati raftu. Baata dhukka hin jiru nurraa kaafte. Ati bakkuma sarraftee dhuftee asii dhuftee majlis irra teetta. Ani sanuma fee siree isitti irra raftaa ol baatee maashaallah. An bakkuma gacciisu argannaa ani jinqii fi kana irraa hin qabaani. An bakka hundunaa ta'an. Lafa ta'ee argadhe algaarra rafee hatta shintibeeti keessa illee urfa gaciifna inuma rafa rakkoon qaban. Sigalame nama yaani bakka hunda bakka deemu hundinaa ta'an. Kanaafuu amma bakka san bakka itti achi rafta. Muciyyoo eessa geessite eessa keettee daa'imatti. Ana bakka nama bira geesse nama bira geesse ka'ee baru sanumatti nimne naafati waliin mari'anne qabnaan hin danda'amure. Hin fida jedheeti umman nama bira geesse ijoollee isaanii waliin hadaana bakka qabaa oolmaa geessanii jiranii achi jirtii na. Ummanni sun eenyu natti meeyye. Maaf sitti ummata. Maaf sitti maal walitti qabna maal natti mari'attanii akka daa'ee bakka isin jirtu natti nimne. Bakka isin jirtu yaani anatu fuudhee yoo si fida malee ani icciitii bakka isin jirtu hambaasu icciitii bakka isin jirtu ani duuba icciitii wayita wannan naafatu walitti qabaachuu hin dandeenyu irra daa'ee bakka isin jirtu doonatti himuu baatte. La bakka isin jirtu sitti mun danda'u waa dubbachuudha. Bakka isin jirtu erga sitti himee booda wannaa godhe maaltu jira wannummaan mammucooti yaadoo isuun jiru jechuudha. Iddoo isin jirtu si himee jennaan dhattee fuutaa kana booda nama barra anaafati waa waliin mari'anne cabseeti namitti achi na fidee bakka ani galutti osoo hammamee warra seerallee achi na fidee jechuudha walumaa galata. Warra seerallee ati seera sodaatta namti tiisa sodaatta malee isiidha malee ati xiqqishu malee hin qaanfattu kaamilatti daa'ima kennee osoo qaallittiin dhuftee marziin nyaachuuftee hoo. Marzii maal? Qaallittiin dandee wanni besiin hin goone jira. Marzii yoo si nyaachisa ati maa nyaatta marziisi? Maa nyaatta marziisi? Maaliif nyaatta si jedhe? Dirqii nama nyaachuufti qaallittii waan ittiin nu jirtu quba qabdaati quba hin qabdu waan qaallittii ittiin nu jirtu. Atamma kanaafuu waa an siin jedhe hin gootamu hin gootu. Maali wanni ati naan jette wanni hin godhu daa'ima bakka jirtu natti himi yoo daa'ima waa hunda girsi natti himte waa ati naan jette. Ka daa'ima sitti himu dhagee waa an siin jedhe kana hin raawwattamoo hin raawwattu. Yoo hin raawwadha jette jalaa baate dhageeffadhu. Asfaraaroo jirti atis wajjin isin hunduu eenyu dhagaa fakkeenya. Dhageeffadhu ka waa an siin jedhe hin raawwatta yoo taate raawwachuu hin raawwadhu jette ammoo kaamila ani kana dura rabbi sodaadhe haga ammaa wanni siin tureefu rabbi sodaadheeti. Amma رب ما ليس ذا دكاناس ديسه سودان دقيقة قواسيم دقيقة قواسيم أني كباتي كم تكاتي أكاتي وهون كل الله هو في الرياضة كرر دين تزغر دوبارتين بياربا كنا دوبارتي مراتي كرر دين تركي دبيتا تكا دوبارتي مراتي أكتو بس كرر باتو كده دبيتا تكا أنا كرر دوبارتي تو تكا أنا كرر بيجتني أنت كيتي كو ورقين كجيبو بيجانا تكتي سنو بالتو فتة ديم تكا تكتي أرجع بالتو فتي كرواتي ريفنس كل الله كانوا تي أكو ديرا كنا ديم تكرر كل الله نتوكا كتو بس أجي فدوكا أن أمو باري تو بير فيس بلا ديم طبيعي نبيدا أن أمو dubartii Oromoo guyyaa duraatiif Itoophiyaa bitaatee biyya Yaman keessatti rifeensa qullaa maraattee kan rabbaate kaamila jedhanii akka wannaa quran akkasin goone. La ilaha illallah. Dhageeffadhu la ilaha illallah. La dhageeffadhu la ilaha illallah. Dhageeffadhu la ilaha illallah amma shaadaan haqa battami. Amma shaadaan. Waan sin jedhani gootaana. Kana hundarra ati bilisa. Wannan sin jedhu maali? Yooma amma caaltuun dhufte. Qoricha ansii kennu kanatti kennita yookaan ammoo nyaata gootaafi akka isin dhageeffadhu akkamiin jedha akka isin namitti amma baaftee sana ufumaani hidhaddeebistu barbaadu ajoofte itti hidhaddeebistu akkas goota akka maqaan kan keessaaree gara si galmaa'u akkasin goone waan isin jedhu tole jettee godhuudha maali waan isin jedhu waan si kennu kana caaltu amma bakka dalagaa jirti nyaata gootee fi keessaa buuftaa fi isi afaan goota bakka kan kee ofii keetii nyaata samboo waliin taawwannaa hin jettanii jiru. Maashaallah qixxaan kan kennuma bareeda immoo. Haay qixxaan kan kennuma bareeda. Meesii masalaa bakka isiin geettuu iyyuu hin laalla. Meesii ilmaan teetu nu dhugumaan dalaydii hin laallate. Maraachi karaa sirra na baasi. Maraadha silaa wayiif beeka. Maal godhaa kan faddare? Silaa hin beeku. Akka biraa laalta akkasitti. Hin gaabbitataa kamila. Hin gaabba. La jichammaa tana gaabbitee guyyaa imimmaan dhiiftee dhiiga bootu dhufaati taa'e. La galatoon. Walummaan an gaabbu. Irra deebee yeroo meeqa siqrataa jira. Darbee ke Jeenes Buuk irra naa galmeessanii. Anamma kaleessa akka isin kaleena gootan sanii
dhugaa dubbachuudhaaf akka lubbuun tana keessa jirtu wanni asin kalee Amma biyya na ta'e keessaan baddu dhageeffa na keessaan baddu. Biyya ta'e na sana. Naqsikee Kaameraa lafan na waraabaa bakka anciisu kaameraa lafan na waraabaa. daawwattoonni bakka Waan sana akkasii dhageeffadhu akkasii dhuftanii sanuu jaartii an ilmaa irraa qabu wajjin lafan na tumtanii lafan miilaan narra deemtan kopheen. Waa meeqa yaani waa meeqa naan jettanii waa meeqa arraba meeqa naan jettanii anaa of hin beekne hirriba keessa jiru akkasitti hirriba onneen kee bakka lama addana baqayte sababa rifaatuutiin jechuudha. An haga amma waa takka waan badaa akkana isirra hin raawwan garuu amma harkumaan akka waan badaa isirra raawwadhu waan na gootaniif si galaame kanaafuu waan asin jedhe kana amma hin gootamu hin gootu amma tana qofa Allaal. sirra barbaada. Akkaan ammaraa dhee chuba fadhee kararra deemu rifeensa banaa kararra facaasaa deemtu feetami. Silaa huccuudhaan hin baafatu rifeensuma banata. Itoophiyaa keessatti. Rifeensa banata an amma huccuma guutuu akka hatta waa takka qullama tana akka deemtu. Itoophiyaan nama qullaa deemu nagarreeti fayyaa ta'ee ka qullaa deemu waa'ee miti. Xabiyyaa yoo maraadhee qullaa deemu. Maaliif jennaan Itoophiyaa keessatti amma namni paantii uffatee wanti uffatee akkanumatti zaahiruma kana ba'ee kumtaa xiqqishoo takkaan rifeensa gallakkifatee ka harmi mul'atu ka wanni isaanii inni dirree taa'u kanatti osoo fayyaa qabu osoo fayyaa osoo sammuun sirrii jirtu akka nama sammuun sirrii jirtu rifeensa nama bal'aa. Itoophiyaa aadiidha biyya kana garuu adii miti. Adii miti Itoophiyaa biyya Yahudaa seete wanni adii ta'eef moo amantii kiristaanaa ta'e moo amantii islaamaa ta'e moo amantii balamaan kanaa miidhagaa jiru. Abbaa waa itti amanii akkasii deemaa mire sana waa'ee amantii keessa seenu amantiin kiristaanaa illee waan akkasii eeyyamu kan islaamaa illee waan akkasii eeyyamu. Sun jechuun hin eeyyamu sammuun fayyaa osoo dhageeffadhu hin eeyyamu namni akkasii deemu garuu amantii ofii itti amanuu qaba san isaaf rabbi walitti dhufa sun nun galchu si galaami. Kanaafuu osoo fayyaa qabanii sarrabbi gaafata sarrabbi gaafata garuu ati yoo maraattee huccuu qullaa wannaa jedhu guyyaa ati maraattee rabbi sin gaafatu. Guyyaa ati maraadhee rabbi sin gaafatu mire. Sin gaafatu. Kalas akka yoo maraadhee qullaa deeme rakkoo hin qabu. Yoo maraadhee rifeensa banadhe rakkoo hin qabu ka fayyaa qabu ka rifeensa banatu buutu waan taateef jechuudha. Akkasii mire hayyee yaani waan an jedhan gootu. Hin godhan. Anuma agarsiisi maan nama raachi na agarsiisi. Akkasiin kaamila akkasiin kaamila. Yoo fayyee yoo maraatu sanirraa as deebi'ee fayyee. Akka maraa dhugaanis quudhee siif duujee bula akka ummanni Firaa'oon rabbii keessa ne jedhe sanitti akkasuma jechuu danda'a waan bira maal si agarsiisee eeganaan jette bara akkuma Firaa'oon gaafa. An barrabbi ofiin hin jenne rabbi ofiin hin jenne si kabajaa ture caaltuu sanallee kabajaa ture. Bar rabbii ofiin jechuun karuma saaheen rabbii jechuu bara. Kabajaa ture osoo ani isin kabaju namitti mana hidhaati ganna baaftan takka jedhe. Caaltuun osoo hin baasinin jedhe. Dhageeffa namitti mana hidhaati ganna baaftan. Amma isin bakka an deemu bakka an ta'u hunda boollaan seen hunda seentee na barbaadu jirti. Yoo waan kana nurra hin dalagin jettan namitti isa fuutanii mana hidhaatti deebisuu waan an siin jedhe kana gootee caaltu nyaachisuu. Rabbi hafee. Dhageeffa nyaachisuu yoo kana hunda hin godhu jette ammoo. Ati waan rabbiin qabu summii kishuma. Woo dhageeffa woo kana hunda hin godhu jette ammoo lubbuu tante sirra bahudha. Bas. Nama raachisaa waan biraan na jeeftu deemta. Jechuun gaa sanii guyyaa si dhufe sana garta. Na jeefsiste na agarsiifta. Na jeesan agarsiisuuf yoo du'ee hin ta'ee si erga. Malee amma akkas godhuu deemta akkas godhuu deemta akkas godhuu deemta ani goone si godhu hin jiru. Ati summii nama na jeesan hunda kishumatti hin deematta ajii rabbi sodaadhu. Summii isaa sirriitti dalagsiste hunda kishumatti hin deematta. Bakka fedhe deema. Amma asii gadi hin bahe. Asuma gadi hin bahe. Ati waan akkana kana harkaan dhabde jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان استغفر الله. وان سيجر كانوا غوتا من غوتا. لا إنقولن. إنقولوا مين؟ إنقولن. أما يو سيجرين به. جالتي سنتاني كارو دركي غوتا. ما أكمل غوتا نغوسي. تاي تو من أي جاي. أنا مرت تلا دتشاولت. ها بافت إيه خلاص أنا ردي ولا إيه متكني نللي سميتن.